يوم دوتي جدي يادا توري يرو jalqabaaf namni waa'ee si dhaabbatee dhufee nutti hime rakkoon irra gahee qaama miidhamaa ta'e addunyaa kana irratti dhufu iyyuu malee achi booda immoo dalagaan kun akka babal'atuuf ayyama guutuu argachuudha. Meeshaawwan akkamii fa'aa kennitu wiilcharii akkasiin kennitan beeka. Umrii sanii olis gargaarus jira gargaarris jira. Kanaaf lubbuu ijoollee 3,000 kan dukkanni itti galtee garatti deeman dhaban. Karaa kanneen jahaniin dhaabbanni kun ijoollee kana gargaaraa jechuudha. Wanti kun rakkoo addaatu nu mudate hojii kana keessatti ati jettee kaastu maali? Arjaan namoonni akka keetii kunniin onnee gaarii qaban hiyyummaa qaba jedhee namni amanu. Karaa irkoo meeshaa irkoo qaamaatiin waan kana irratti xiyyeeffatan. Namni tokko hanguma nama gargaaruu danda'u gargaara namni tokko. Mallaqaafis hin dalannu mallaqa malee hin dalannudha. Hirriba ka'ee isaa waliin ol ka'uuf yoo jedhu miilli kiyya ol ka'uu dadhabee. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu namatti dhagahamu. Daandii irratti manaa bahee maatiidhaaf abaarsa jedhamee ilaalama. Amma guyyaa wiixataa kana hawwi wiixanni dafee naa gahuu dide. Kana qaama miidhamaa tokkotti sirraa dhaga'uu barbaada. Irraas fayyadamuu warri qaama miidhamaa ta'e warri daa'ima qaama miidhamaa qabu. Waggaa 2 geenye jirra jechuudha guyyaa har'aa. Egaan torban dhufuu kaasnee sagantaawwan waggaa 2ffaa wajjin wal qabatanii fi egaan torban kana ammoo guyyaa addaa akkasumas immoo sagantaa addaati kan qabannee dhiyaanne sababiin isaa Gammadaa waggoota 2 darban hedduun keessan ni yaadattu jedhee yaada keessummoota adda addaa gama keessanii dhiyeessaa kan turre yeroo kana gara dhumaa geenye jirra waggaa 2ffaa keenya kabajachuudhaaf guyyaa dhumaa fi sagantaa dhumaarra geenye jirra jechuudha. Gammadaa guyyaa har'aa waggaa 2 guutuu isin waliin keessummoota adda addaa kan dhiyeessaa turre kun sagantaa keenya waggaa 2ffaa fi isa xumuraa ta'a waggaa 3ffaa haamilee ho'aa fi akkasumas haala haaraa fi qabiyyee haaraadhaan kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Egaan Gammadaa waggoota 2 kana darban kana keessatti eenyufaa isin biraan gahaa akka turre yaadachaa akka nu eegdan kabajaa olaanaadhaan isin affeerraa torban qophii addaatiin kan walitti deebinu ta'a waan ta'eef jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsoroonni keenya Gammadaa tumsuudhaan guyyaa har'aa immoo sagantaan keenya kun isin biraan akka geenyuuf immoo nu gargaaran baankii Awaash, Itiyoo Telekoom akkasumas Ilillii Grand Real Estate turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree guyyaa har'aa immoo hundeessituu akkasumas immoo hojii gaggeessituu olaanaa dhaabbata miti mootummaa ijoollee daa'imman adda addaa keessumaa qaama miidhamtoota gargaaruudhaan beekamu kennaa for kids irraa Halimaa Lollo Ameerikaa irraa dhuftee nu gidduutti argamti akkasumas keessummaa biraa gama duubaatiin kan isin beeksisu ta'a. Keessummaa keenya guyyaa har'aa ammoo stuudiyootti argamtee jirti. Handhuura magaalaa Finfinnee Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Halimaa Lollo baga nagaan dhufte. Cheers jennee egaa gara biyyaatti baga nagaan dhufte. Gara Gammadaa Shoottis baga nagaan dhufte. Sinillee baga nagaan affeertan. Biyya akkam? Bareeda. Biyya kana amma qabbanatu jira Ameerikaa amma dubbiin addunyaa kun galagaltoodha. Qabbana biyya kanaa jaallattee dhuftee moo akkam? Qabbana biyya saniira qabbana biyya kanaa wayya jedhee dhufe. Maal jedhu biyya ofii gaaddisa garbu aduun nama hin argu jedhan. Kanaaf biyya keetti baga nagaan dhufte. Atillee nama biyyarraa baay'ee deddeemee fagaatu miti deddeebi'aa dhufta. Hanga biyya kana dhufte amma yeroo ammaa kana. Amma ji'a 3. Ji'a 3 as geesse? Turteetta jechuudha xiqqoo. Egaa namoonni baay'een warri Ameerikaa jiraatanii dafanii gara biyyaatti dhufanii yoo waan addaa qabaatan malee. Gara Ameerikaa kan akkamittiin deemte? Karuma maatiitiin Keeniyaarraan deeme amma tureera
warra Ameerikaati. Waggaa meeqan ta'a? 23-24. Waggaa 23 eega biyyarraa deemte jechuudha. Yaa egaa maatii gaafa jettu maqaan keessa walirra bu'ee ta'ee hin beeku guutamaa lolloo kan jedhamu Ameerikaa kan jiraatu hiriyaa koo feesbuukii nan beekan obboleettii isaatiiti. Maatii isaati. Maatii. Adaada isaati. Oh maqaa keessantu walirra bu'ee jechuudha lolloo kan jedhamu. Yaa egaa Ameerikaadha gara biyya kanatti deddeebi'uuni maatii wajjin erga jiraachuun eegalame immoo xiqqoo hin rakkisa. Tiraanispoortiin Ameerikaallee fagoodha jedhu. Maal takkanatti Haliima gara biyyaatti deddeebisa? Kaayyoodha. Kaayyoo qabutu gara biyyaana deddeebisa. Haga feete biyyaan baa jiraatullee biyyi kee biyya keeti. Bararaa olii allaattii duuti lafaa jedhanii bakka feenillee deemnu biyyi kee biyya keeti. Gara erga biyya kana waggaa 23 deemtee booda yeroo jalqabaatiif waggaa meeqa booddee deebite gara biyya? Waggaa 10 booda deebite. Waggaa 10 booda deebite. Okay. Kanaaf ergasii garuu dhuftaan deddeebitaa jechaan. Egaa ati guyyaa har'aa nuuni baay'ee dhaabbata baay'ee guddaa hooggantaa dhaabbata baay'ee guddaa ta'e hundeessitee jirta. Waa'ee isaa dhageenye immoo yeroo dheeraadhaaf iyyaafachaa turre dhaabbata Kennaa for Kids jedhamu hooggantaa. Kennaa for Kidsiin maa inni dhaabbata maal hojjetudha? Daawwattoonni keenya sirriitti akka beekan. Galatoomii gammadaa. Nutis yeroo dheeraaf si bira dhufuu hawwii qabna ture. Warra wal soqotu walitti dhufee baay'isnee si galateeffannaa. Yeroo hedduu shookee hin daawwannaa. Waa hedduu irraa baranneerra. Ameerikaatti hin daawwattu shookee? Hin daawwanna. Dhagaa jirtu miti Ameerikaatti. Warri Minisootaa nu daawwatu. Minisootaan illee Oromiyaa xiqqoodhas waan jedhamtuuf. Akkasi. Kennaa for Kids with Disabilities dhaabbata namoomaa dhaabbata dhala namaa jijjiiruuf hundeeffamedha. Qaama miidhamtoota irratti dalagaa keessattuu ammoo ijoollee umriin isaanii 3 haga 21 irratti xiyyeeffate kan dalagudha. Kennaan maqaa daa'ima kiyyaati. Okay. Daa'ima kiyyaa umriin isaa 7 kennaan qaama miidhamaa ta'e dhalate. Kanaaf rakkoo san irraa ka'uun biyya san akkuma beektanii namni hedduun biyya hawwu biyya riisoorsii gahaa qabu keessattuu kunuunsa ijoollee kunuunsa qaama miidhamaa irrattis kan beekame. Ijji qaama miidhamaan ilaalamuun biyya sanitti nama kamiyyuu if anything nama kaaniyyuu ol haala mijeessaniif haa ta'u malee qaama miidhamummaan baay'ee ulfaata. Daa'ima kee irratti yoo ta'u immoo qaama miidhameetii miti qofaan utaalloo yoo isa qabu hagam takka cinqamta. Gaafa inni ammoo rakkoo ciccimaa hagana ulfaatu wajjin dhalatu baay'ee ulfaataadha. Kanaafi daa'imni kiyya akka dhalateen yeroo dheeraaf mana yaalaa ture achi keessatti tajaajila garaagaraa argata bifa hedduun achumatti taa'ee yaadni kun naa dhufe jecha. Qaama miidhamummaan daa'ima kee maal ture akka maal turre ga'e? Sababuma jalqaba irratti rakkoo onnee jedhame haga ammaa bifa addaanuu hin baafanneen very rare waan yeroo mara argamu miti. Sababa saniin daa'imni kiyya qaamaan hin socho'u afaaninis hin dubbatu rakkoo kanarraa ka'e rakkoo hedduu qabaa jecha. Kanaammoo yoo ilaalu keessattuu daa'ima jalqabaa yoo ta'u baay'ee ulfaata. Daa'ima jalqabaati. Daa'ima jalqabaati kennaan baay'isee ulfaata. Haa ta'u malee achi taa'ee carraan kennaa osoo biyya ta'ee maal ture? Qaama miidhamaan kama beekne. Laguu fi loogiin qaama miidhamaarra jiru biyya kanatti baay'ee jajjabaadha. Aadaa duubatti hafaa bifa abaarsaatiin akka waan maatiin waa balleessee akkasitti ilaalamu. Kanaaf achi taa'ee hawaasa ilaalcha kana qabu keessatti daa'ima kiyyan guddisu. Tokkoffaa namni hedduun asii achillee jiraatu aadaa asiisan qabatee ka deeme hedduutu jira. Ilaalchi qaama miidhamaa nama kennaaf achittis baay'ee garaagarummaan qabu ummata biyya saniitiif malee. Kanaaf ani biyya kana keessatti daa'imni kiyya carraa argate chaalenjii nuu jiraatu riisoorsii gahaa qaba tajaajila gahaa qaba haawwatiin teenna keessattuu baadiyaalee Oromiyaa keessatti maatiin qaama miidhamaa
ijoollee dhukattee jirtu san ijoollee sila aduuf qilleensa rabbiin nama maraaf wal qixa uume kana carraa argatu gadi bahanii namatti makamanii sila bakka namni gahuu danda'u gahuu hin dandeenye san dukkana san keessaa baasuuf rabbiin kennaa kiyya naa kenne kennaa kiyya immoo ifa addunyaa keessattuu immoo ijoollee qaama miidhamtootaa ta'uu qaba sababa jedhuun dhaabbata kana hundeessee jira. Waaw. Egaa kennaan ofiisaatii rakkoon irra gahee qaama miidhamaa ta'ee addunyaa kanarratti haa dhufuyyuu malee inni sababii ta'ee garuu ijoollee hedduu kennaawwan hedduuf sababa ta'ee akka gargaaramanii fi waaqayyo karuma isaa gorees ta'u namoota hedduu akkati gargaartu taasisaa jira. Anis akka carraa ta'ee daa'ima kennaa jedhamuun qaba. Walitti dhufa abbaa kennaa fi haadha kennaatiin ifate jechuudha. Egaa kennaa isaaf kenname qabatee dhufe namoota biraatiif bu'aa buusuu danda'ee jira. Egaa eegan kana narra yeroo tokko addunyaa kanarratti waan hundumaa gaarummaadhaa fi tolaa fi nama biraatiif akka oolutti waaqnillee namaa kennaa jedhama. So kennaan siif kenname kun immoo akkati nama biroota hedduutiif oolmaa guddaa ooluu dandeessu si taasisee jira. Eegasii achuma Ameerikaatti dhaabuu yaaltee dhaabbata kana moo gara biyyaatti daayirektii dhuftee dhaabu? No, Ameerikamatti daa'imni kiyya dhalatee ji'uma muji'ootama muraasa keessa yaadni kun naa dhufe Decemberii 2018 akka biyya saniitti dhaabbanni kun establish ta'e 2019 jalqaba irratti ammoo launch ta'e achi booda coviditu dhufe sababa saniin garana dhufuu hin dandeenye achuma keessattuu maatii ijoollee qaama miidhamaa qabanii gurmeessuudhaan hubannoo uumuudhaan dhaabbata kana akka namni beekee fira isaatis garana fidee qaama miidhamaa mana keessatti achumattu jalqabee jecha achi booda immoo yeroo jalqabaatiif yeroo covidiin xiqqoolas jedhu 2022 meeshaalee irkoo qaamaan bifa gara 16 ta'an lakkoofsaan ammoo 2000 ol ta'an gara biyyaa galchuudhaan seenteroota garaagaraa hospitaalota garaagaraa akkasumas ammoo wilcharii kiraanchiiwwan fi waan kana fakkaatan godinaalee Arsii Lixaarratti qoodutti turre. Yeroo sanitti ayyamaa achii malee ayyamaa siin qabnu ture. Kan biyya keessatti ittiin dalagdu. Kanaaf dhaabbuma akka kennaa hojii ta'uudhaan gara biyyaa galchine achi booda immoo dalagaan kun akka babal'atuuf ayyama guutuu argachuudhaan baruma san keessa 2022 jechuudha. Laayisensii arganne amma immoo dhaabbanni kennaa biyya keessatti waggaa 2 walakkaa ol lakkoofsiseera jechuudha. Egaa dhaabbanni keessanii kennaa for kids dhaabbata baay'ee adda ta'edha. Anis yeroo adda addaatti miidiyaa hawaasaa irraa hordofaan ture wanni isin kennaa turtanii suuraawwan hedduu daa'imman hedduu gargaaraman keessumaa qaama miidhamtoonni kan ijoolleen luka isaanii deemuu hin dandeenye hedduun isaanii wiilcharii argatanii mana keessatti hedduu turanii isin gargaartan hedduu isaanii argina. Ijoollee kana akkamittiin barbaadanii akka isaanii deeggarsa isinirraa argatan gochaa turtan? Ijoollee kana bifa lamaan barbaadna. Tokko qaamolee mootummaa wajjin dalanna. Kanaaf warra dhimma hojjetaaf hawaasummaa wajjin dalanna. Jarra bira daataan hin jira. Haga tokko garuu achirratti hin dhiisnu. Ofiillee manarra deemna. Aanaalee irra deemna. Ollaa firaa fi masjiida isaa ta'u charchii naannoo saniin nama beeku akka fidu goona bifa saniin calallii goonaa jecha yeroon ibin akka awareness campaignitti aanaalee irra deemnus jira bifa garagaraatiin ijoollee kana calallii. Meeshaawwan akkamii fa'aa kennitu? Wiilcharii akkasiin kennitan beeka? Kiraanchii warra barbaachisuuf kiraanchii kennaa turtan. Meeshaawwan biraa gosa meeqa fa'aa ta'a meeshaa? Ammaaf physical disability irratti
xiyyeeffannee jirra. Meeshaa kanneen biyyarraa waan galchinuuf salphaa miti. So xiyyeeffannoon keenya guddaan amma wilcharii fi kiraanchiidha. Wilcharii biyya alaarraa galchina. Kiraanchii asiillee binna biyya alaatillee yeroon galchinee jirra. Of duratti garuu qaama miidhamummaan bifa hedduu qaba waan ta'eef gara biraatiin artifishaalis waan garagaraas ofii keenyaa oomishuufis karoora qabna. Ammaaf karaa meeshaa irkoo qaamaatiin waan kana irratti xiyyeeffanna. Haa ta'u malee sagantaan yookaan dhaabbanni kennaa meeshaa kennee biraa galuu irratti miti xiyyeeffannaan isaa. Saniin ala wantoonni dalannu hedduutu jira. Pirogiraama ijoo ta'an isa 6 qabna. Tokkoffaan hubannoo uumuu, awareness and advocacy. Nama meeshaa kennitee fi waan feete osoo gargaarte yoo ilaalchi hin jijjiiramne fakkeenyaaf qaama miidhamaan tokko meeshaa irkoo qaamaa kana fuudhee bahee ittiin kadhata taanaan isa hin jijjiirre. Kanaaf hubannoo uumuu irratti qaama miidhamaan akkama nama kamiittuu bahee dalaguu hin danda'a, baratuu hin danda'a. Maatiin akka ijoollee tana itti amanu, hawaasni akka itti amanuuf haala garagaraatiin hubannoo uumna. Lammaffaa immoo waan ammaati jette kana meeshaan irkoo qaamaa qaama miidhamaadhaaf akkuma nama kamiifuu wantoota jireenya isaatiif bu'uura 3 jedhamee ilaalama nama kaawwaniif qaama miidhamaaf ammoo 4 afuraffaadha. Qaama miidhamaan tokko kiraanchii isaarraa osoo gommaan takka baatee manatti hafe jireenya isaa guututti dhaabee manatti hafa jecha. Kanaaf namni tokko eega meeshaa kana argatee immoo gadi bahee hawaasatti dabalamuu qaba. Ijoolleen nurratti xiyyeeffannoo akkuma dura siin jedhe 3 haga 21ti. Haa ta'u malee yeroon namoota biraatis umrii sanii olis gargaarus jira, gargaarris jira. Dargaggootaaf daa'imman irratti jechuudha baay'een kana. Dargaggootaaf daa'imman irratti. Jarri nu ijoollee isaanii kan akka gargaaruu danda'an, ofirras dabranii nama biraatis akka gargaaruu danda'an haala mijeessina. Kun ammoo health and social psychosocial care. Akkuma beekamu maatiin qaama miidhamaa yeroo hedduu inni nu miidhamaadha. Sababni isaa sababa ilaalchaatiin waan amma jalqaba jedhee abaarsaa daa'imni tokko yoo qaama miidhamaa ta'e akka waan maatiin guutuun rakkoo qabutti ilaalama. Abaarsa maatii isaaniitti dhufetu karaa mucaa isaanii ba'ee jedhee yaada namni baay'een. Kanaaf jarrinu tajaajila xiinsammuu barbaadu. Hawwatiin hedduun karaa garagaraatiin miidhamaniiran jireenyi hiyyummaan jira. Daa'imni irratti qaama miidhamaa ta'ee rakkoon biraa irratti dabalamuun jira. Akkasumas immoo yeroo tokko eegumsa gaas daa'imman kun maatiin isaanii akka biraan deemne barbaadu. Yeroo even haati yookaan abbaan haadha irratti gatee deemu hedduudha ijoollee qaama miidhamaa ta'an. Kun ammoo miidhaa keessattuu xiinsammuu irrattis rakkoo guddaa fida jecha karaa kanaanis dalannaa. Kun ammoo wanni guddaan 6ffaan amma irratti dalagaa jirru giddugala qaama miidhamaati. Disability Center or General Disability Center bishaan gurraachaa Shaashamannee irratti ijaarutti jirra. Karaa kanneen 6 dhaabbanni kun ijoollee kana gargaaraa jechuu barbaada. Hanga ammaatti ijoollee meeqa gargaartan? Direct beneficiary keenya hanga ammaatti karaa garagaraatiin kan dhaqqabne ijoollee 3,000 waliin ta'a. 3,000 ol. Wow. So wheelchair maal kana fa'u? Isuma dabalatee? Isallee dabalatee jechuudha. Ijoollee 3,000. Kanaaf lubbuu ijoollee 3,000 kan dukkanni itti galtee garatti deeman dhabanii akkatti deeman dhabanii fi wallaalaniif dadhaban 3,000 gara ifaatti gara deemuutti gara akkuma nama kamii bahanii galutti deebistanii jechuudha. Kun baay'ee gammachuu guddaadha. Mee seenaawwan ijoollee 3,000 kana keessa baay'ee kan inspire si godhu yeroo hundumaa baguman waan kana jalqabe seenaan kun anaaf yoomiyyuu adda seenaa mucaa kootti aanee tarii seenaan baay'ee na ajaa'ibsiisu seenaa mucaa kanaati jettee seenaati ijoollee sana keessa nutti himti tokko yoo jiraate. Seenaa ijoollee hedduu qaba. Haa ta'u malee keessaan tokko yookaan 2 kaasuu barbaada. Yeroo hedduu namni milkaa'ina hoo jedhu yookaan success akkitti measure godhu namoonni waa kennitee fi yookaan mallaqa guddaa wayii kennitee fi sadarkaa guddaarra gahee fa'a akkasitti madaalama. Akka dhaabbata kennaatitti impaaktiin dhaabbanni kun fide guddaadha. Keessattuu hubannoo uumuu irratti. Haati takka fakkeenyaaf daa'imni kun abdiin qabu. Baratuu miti manaayyuu gadi bahee qilleensuma
nama kaawwa wajji wal qixa argachuu hin danda'u jettee mana keessatti waggaa 17 fi 18 fi keettee takka gadi bahee daa'imni kun gadi baatee yookaan gadi bahee yoo inni mana barumsaa maqaa waamsisu tokkoffaa yoo baatu carraa argatte kanaan sirumaa ka maatiinuu isii irratti ilaallatu akka rool moodeliitti ilaallatu gochuu wanni ga'ee hin jiru. Daa'ima kiyya nama ta'u yoom du'a jedhan san hadhammoo even rool moodelii maatii sanii fi ijoollee biraa ta'ee arguu wanni ga'ee hin jiru. Fakkeenyi kana mucattii takkatu jira. Gadab asaasaa baadiyaa Waqeenxaraa jedhamu keessatti dhalattee waggaa 17 manaan baane. Siin qaama miidhamte waggaa 3. Maatiin firri siin beeku yoom duuti jedhee yaadaa ture. Yeroo jalqabaaf namni waa'ee isii dhaabbata keenya dhufee nutti hime nama kana gargaaraa nama manaa bahee hin beekne nuun jedhan. Mucattii cimtuudhaa garuu carraa manaa bahuu waan hin argatiniif waa hedduu hin beektu. Kanaaf meeshaa barbaadu dhufan. Gaafa meeshaa qaamaa kana qoonnu dhuftee mucattiin tun yeroo jalqabaatiif meeshaa kana fudhattee yeroo jalqabaatiif iida dhatte. Ayyaana waggaa 17 booddee. Waggaa 17 booddee. Maatiin firri marti ajaa'ibsatee mucattiin tun inuma jirti haga jedhu takka. Eessaa dhufte fa'aa akka jedhanii namni baay'isee ajaa'ibsiifataa ture jechuudha. Beetii kana yeroo sanitti nu wilcharii qofa kenniniif. Achi booda garuu mucattii kana akkanatti dhiisuu hin qabnu jennee baadiyyaa baasnee magaalaa Asaasaatti mana barumsaa galchine. Waggaa tokko keessatti mucattiin sun kutaa 3 geettee mana barumsaa ijoollee 65 uumama qabu keessatti tokkoffaa baatee badhaafamte jechaadha. Amma mucattiin sun gara Shaashamannee dhufte ammas bifa saniin baranas ijoollee hedduu keessaa lammaffaa baatee dhiyuma kana eebbisiisanii amma gara kutaa 5 dhuftee jirti jechaadha. Kana kakaasuuf namni carraa dhabuurraa namni kun waggaa 17 hin jiraanne jecha yeroo jalqabaatiif jiraatu jalqabde osoo silaa carraan kun yeroo isiin waggaa 3-4 jirtu kennamee fi har'a silaa sadarkaan isiin irra jirtu maal akka fakkaatu tilmaamuun nama dhibu jechuu barbaadeeti. Seenaan akkanaa hedduutu jira jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf seenaan akkas nama gammachiisu waan jiru miti. Waggaa 17 hunda namni mana keessatti itti cufamee taa'aa ture tokko sababii dhaabbata xinnoo tokko kan namni wayii tokko yaada sana burqisiisee asiin gaheeni mana keessaa gadi ba'ee lubbuun tokko kanatti boqonnaa argachuu jechuun waan baay'ee guddaa fi waan nama fuulduratti illee waaqa fuulduratti illee nama galateeffachiisu. Carraa kanaan Haliimaatis galatoomi yaada baay'ee guddaa abjuu guddaadha waaqni kan si keessa kaa'e. Egaa garuu NGO'n biyya kana keessatti immoo inuma beekama. Keessumaa tamma nama NGO fa'aa hojjetu dhaabbata miti mootummaa kana keessa gaafa hojjetamu NGO jechuun waanuma maashinii maallaqa maxxansu wayii takka akkanumatti maallaqa namatti daddarbatee deemu wayiiti jedhanii yaadu. Haliimaan kun fa'aa dureetti maallaqa nuufa kennitu doolaara wayii nutti darbitu siin jedhee namni si cinqee beeka karaara. Sirriitti kun aadaa biyyaa ta'ee jiranatti fakkaata NGO jedhamu. Achi NGO keessa hojjetus ka hundeesses qabaata dureessa mallaqa jisaa deemu akkasitti ilaalama. Chaalenjii kana immoo dhaabbanni kennaa kan ilaalcha kana fa'aa jijjiiruuf dhufe. Dhaabbanni kun wanni adda isa godhu tokko hoo jiraate ka hawaasaati. Grassroots waan tokkoffaa doonarii biyya alaatiin miti. Haga ammaa socho'u yookaan abbaa tokko isa duubaan jiru akkasitti tajaajilamuu miti. Dhaabbata hawaasuma ofii irraa waanuma namni membershiipiin biyya alaatitti birrii 220 waggaatti. Doolaara 220. Biyya keessatti ammoo birrii 1,200. Kanumaa fi arjaan namoonni akka keetii kunniin onnee gaarii qaban waan xixiqqoo gumaachaniin dhaabbanni kun as ga'e. Kana maaliif goonaa dhaabbati kun hawaasni kiyya haa jedhuu barbaanna. Hawaasni qaama furmaataa akka ta'u barbaanna. Haga ammaatti keessattuu dhimma qaama miidhamaa irratti hawaasni qaama rakkoo ta'ee argama. Maaliif ilaalcha disabilitiin ijoollee qaama miidhamtoota disabilitii qaban jennu
kana caalaa disabilitiin guddaan ilaalcha hawaasaa irra jira waan ta'eef kana keessatti ammoo gaafa hawaasni ilaalchi isaa jijjiirame qaama miidhamummaan kennaadha. Kennaa kana ammoo yoo carraa kennineef sadarkaa guddaa gahuu dandeetti. Ijoolleen tun jedhee gaafa ka ofii godhate anis mana keessaa qaama miidhamaa qaba, firri qaba, obboleessa qaba jedhee obboleessi qara obboleessa dhossu, obboleettiin obboleettii dhossitu. Firri firaa ofii dhossu sun gaafa gadi baasuu jalqabe dhaabbata kana ka ofii godhateera. Kanatu adda isa godha. NGO birrii namatti gajjisuu miti. Namni dhaabbata keenya keessatti maal jetti staafiin keenya mallaqaafis hin dalannu mallaqa malee illee hin dalannu. Just to survive malee kafaltiin dhaabbanni kenna. Mallaqaafis hin dalagnu mallaqa malee illee hin dalagnu. Akkas jedhama. Garuu yeroo hojii kana hojjettan immoo chaalenjiin addaa waan miira addaa wayii tokko akkasinitti dhaga'amu. Wanti kun rakkoo addaatu nu mudate hojii kana keessatti ati jettee kaastu maali? Chaalenjii hedduutu jira. Keessattuu dhimma qaama miidhamaatiin wal qabatee hin baratamne chaalenjiin guddaan akka dhuunfaatitti na mudate namni kaayyoo dhaabbata kanaa sirriitti akka hubatu barbaada. Akka an hubadhe sanitti. Akka bu'aan addaa keessa hin jirre akka dhaabbanni kun ka hawaasaa nama isaatiin kan hundeeffame anasitti dhaladhee nama biyyaati hawaasa kana keessaa bahee hawaasa isaa gargaaruuf dhufe. Kanaaf yoo namni waan kana ownership yoo fudhate kenna hoo jedhe kaayyoo ati qabdu kana gaafa hubate chaalenjiin illee salphataa deema. Kanaaf qaama miidhamaa ilaalcha qaama miidhamaa jijjiiruu irratti bakka tokko tokko chaalenjiidhaan jiran. Fakkeenyaaf qaama miidhamammaanu ofitti hin amanne bakka hedduutti. Kana gochuu danda'a jedhee hin amanu. Kana barsiisuuf ammoo yeroo fudhata. Yeroo tokko tokko xaariin ati xaartu kun wanna ati mul'atu kana baasuu fi yeroo dheeraa xaaruu qabda. Qabsoo ciccamaadha. Biyyoonni immaan sadarkaa gugurdaa kana gahanii akka salphaatti as hin geenye. Dhimmummaan qaama miidhamaa akka salphaatti as hin geenye. Nu biratti illee qabsoo ciccimaa barbaada. Kanaaf ammoo kutannoo barbaachisa. Qaama miidhamaan dhaabbanni kennaa qaama miidhamaa akkitti arguu barbaadu bareedee qulqullaa'ee sadarkaa guddaarra gaheeti malee asitti ammoo ka baratame qaama miidhamaan xuxxuraa'ee akka namni waa kennuufiif yoo inni hin xuroofne namni waa ittiin kenna. Hiyyummaa qaba jedhee namni hin amanu. Hin amanu. Kadhattummaa bahuu qaba. Qaama miidhamaan akka waan yakka wayii ta'ee namni qaama miidhamaa ta'e tokko gadi bahee kadhatu qaba. Osoo inni hin kadhanne iyyuu nama kiraanchii yookaan wilchariin deemuu argine daddafnee kiisii keessa seennee waatti kennuu barbaanna. Kunniin chaalenjii yeroo dheeraa fudhatu jecha kanneen jijjiiruuf. Akka dhaabbataatitti garuu chaalenjiin guddaan tokko jiru. Dhaabbanni keenya akkuma siin jedhe waa hedduu dalagee jira. Yeroo kanatti akkuma argitu sooshaal miidiyaa irratti namni waan hamaa wayii takka oo facaase viiwarii hedduu argata. Hin beekama. Dhaabbanni kun garuu sadarkaa sanitti hin beekamne. Kana ammoo waan namni waan laalu filataa ilaala. Kanaaf hojii kana beeksisuu barbaanna. Miidiyaan akka keetii fi kabiraawus keessattuu ka quuqama lammii qabu kunniin dalagaa akka dhaabbata kennaa kana ol baasee hojii gaggaarii kana osoo nama kenna biraan hawaasa biraan nuu gahee akka dhaabbanni kun gargaaramu especially financially dhimma sustainability ti waan ta'eef chaalenjiin itti fufsiisaan dhaabbata kana generation tokkorraa generation tokkotti ceesisuuf hawaasni sirriitti nu hubatee nu cinaa osoo dhaabbatee yaada jedhu qabna. Kana wanti kaasuuf yeroo hedduu namni NGO'n doonaroota alaa irratti dipendi ta'an fakkeenyaaf akkuma barana arginu USAID dhaabee jira. Yeroo inni akkanaa dhaabatu tajaajilli isin dhaabata. Akkasaa ta'uun fe'u. Gaafa hawaasni dhimmi kun dhimma kiyya dhaabbanni kun kiyya jedhee ofii godhate wanni adda cituuf hin qabu jechaadha. Kanaaf doonarii biyya alaa irraa uumaa maallaqa fudhatanii beektu. Dolchee fudhatanii beektu. Ummatumarraa qofa walitti qabu. Ummatumarraa. Gargaarsi nu arganne yoo jiraate dhaabbilee akka Wilchar Foundation maach nu godhaa haafii maach nu godhaa
bifa saniin walcharii hin galchina. Saniin alatti gara kaashiin wanta akka hin jiru. Chaalenjiin kun hundumtuu gaafa si mudatu nan dhaaba hojii kana maal ta'a yoon dhaabe maal na cinqee ani saba kanaafan hojjechaa jira malee waan biraa silaa daldala wayii tokko irratti bobba'ee waggaa 7 kana waa wayii argachuu nan danda'a maal na cinqee asuma irratti dhaabafaa jettee akkamitti biraan galle. Hin galle illee hin galullee. Hin galle illee hin galullee. Sababni isaa kaayoo ganama manaa baheef qaba. Cal'isee malafaa ka'ee dhaabbata kana na hundeessine dhukkuba narra gahe san dhukkubni kiyyaa fi hawaasa kiyya keessa jiru kana dhukkuba kanaaf furmaata ta'uuf dhukkuba kanaaf qoricha ta'uuf kana yoo jedhu qaama miidhamaan biyya keenya keessatti yoo argitanii raattan waggaa 70-80 nama umriin isaa hagas ta'etu haga ammaa karaarra deemee kadhata. Osoo carraan kun yeroo jarri ijoollummaa umrii amma nu jennu kana keessatti ta'e. Carraa gargaaramuu argatanii. Carraa gargaaramuu argatanii. Xiinsammuunis maallaqaanis haa ta'u meeshaadhaan. Dandeettii ofii karaa itti mirkaneessuu danda'an. Kaammaa ergamni dhaabbata keenyaa kan ijoolleen qaama miidhamaa ta'an dandeettii ofiitti amananii baasanii akka itti fayyadamuu danda'an ofiifis oolanii biyyaafis biyya dabranii addunyaafis ooluu danda'an jenna. Kana ka godhamuu danda'amu yoo carraan namaa kenname. Namni kaayoo akkanaa qabatee bahee abdiin kutatu. Lammaffaa immoo dhaabbanni kun dhala namaa jijjiira hoo jennu waan dhalootarraa dhalootatti dabru. An akka Haliimaatitti qabrii ol jiraachuu barbaada. Lagasii wayii waan wayii kaayee addunyaa kanarraa dabruu barbaada. Kanaaf kaayoo biraa galanii miti. Haga gaafa namni martillee na biraa deeme kiisii kiyyaa doolaara 100 waan kana dalaga malee dhaabu jechuudha. Kanaaf Haliimaa fi kennaan qoftitoo hafee kennaan ittuma fufaa jette. Duraanii nama biyyaatii nama biyya kanatti dhalatee itti turte. Biyya kana gaafa jirtu eessatti dhalatte Haliimaa? Gada Basaasaatti. Gada Basaasaa. Achumatti dhalattee guddatte? Akkasi. Mardoon tallee sadarkaa gadii achumatti. Biyya alaatti kutaa 7 irraa jalqabe. Ijoollummaan deemte jechuudha biyya kana. Kutaa 7 irraa kaatee biyya alaatti. Kennaan obboloota biraa qaba? Hin qaba. Obboleeyyan lamaan qaba. Kennaa for disability amma waajjirri isaa muummeen kan biyya Itoophiyaa keessa magaalaa Shaashamannee keessa jira. Eessa faa geessaniitu akka hojiitti magaalota meeqa faa geessanii bakka hedduu geessaniitu jedheen yaada yeroo wayii suuraa keessan Harargee faatti deemtanii isin gargaarsa kennaa turtan argin jira. Eessa faa geessaniitu fuulduratti immoo eessa faa ga'uu barbaadu? Ammaaf oofisni keenya Shaashamanneedha. Namu qeetti dhalatee waa jalqaba naannoon kiyya achi Finfinnee gochuu inuma danda'ama ture. Haa ta'u malee qaama miidhamaan gama hedduun rakkoo qaba. Haati takka dhuftee riisoorsii yoo barbaadde bakka dhihoo sanitti argatuu qabdi. Sababa jedhamuuf achi jalqabame garuu kaayoon of duratti bakka hedduutti babal'isuudha. Akkuma ati jettee bakka hedduu geenneerra. Projektiin keenya Harargee lixaaf Arsii lixaarra haa jiraatu malee keessattuu bifa meeshaa irkoo qaamaa raabsuutiin daangeffama itti godhuu hin qabnu sababa jedhuun projektii kanaan ala baanee Booranaa, Gujii, Harargee, Gaalaa Dirree Dawaa, Harar bakka hedduu godinaalee Oromiyaa almost hunda keessa geenneerra. Kun ammoo of duratti ammoo babal'isnee bifa just oofisaan qofa osoo hin taane gara giddu gala ijaaruudhaan dalagaa kamarratti babal'isuu barbaada. Kanuma keessa iyyuu waamicha ta'a. Namni naannoo ofii keessattuu gara meeshaa irkoo qaamaatiin gargaaruu barbaadu yeroo kamuun wajji paartner ta'uudhaan naannoo isaa gargaaruu hin danda'a jechuudha. Akkuma tamma jettee Haliimaan naannoo Shaashamannee fi yookiin Arsii lixaa fi Harargee lixaa gargaaraa jirti. Tolaan, caalaan, gammadaan kaan immoo Wallagga Bahaa gargaaruu danda'a, Boorana gargaaruu danda'a, Gujii gargaaruu danda'a, Shawaa Bahaa, Shawaa Dhiyaa gargaaruu danda'a jechuun namni tokko hanguma nama gargaaruu danda'u gargaara namni tokko. Kaan immoo otoo biraan godhe amma hiriyaa keetiin natti fakkaata obseen naannoo Najjoo hospitaala Najjoo hin gargaarti yeroo baay'ee naannoo sana yoo xiqqaate waan muraasaan
hanga dandeessu gargaara. Aliimaan asii naannoo Shaashamannee gargaarteetti kaanillee carraa kanaan diyaaspooraa ta'uu danda'a. Nama biyya kana keessa ta'uu danda'a. Dhaabbileen adda addaa jiraachuu danda'u. Bakka jirrutti hundumti keenya naannoo keenya qofa yoo gargaaruu dandeenye Oromiyaa guutuu waliin gahuu dandeenya jedhee yaada. Egaa Shaashamanneetti immoo waan addaa tokko gootaniittu achittis immoo namni magaalaa biyya kanatti country directoriin keessan yookiin bakka bu'aan biyya kanaas immoo kan Shaashamannee jiru inni nuu qaama miidhamaadha naan jedhanitti manii akka carraa amma stuudiyootti argamee jira. Isarras immoo yaamne mee waan kennaa fi fuulduratti maal akka hojjettan immoo waliin laalla. Ahmed nu gidduutti argama. Hamilee ho'aadhaan Ahmediin gara teessootti na affeera. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Ahmed baga nagaan dhufte. Noore. Hora baga nagaan na eeddan. Akkam. Gammadaa shoo. Baga jiraattan. Akkam. Nagumaan nagaan dhufta. Jirtu. Nagaadha. Fayyaadha. Naguma. Jirra. Noore. Hora. Akkam. Nagaadha. Jirta. Jirra. Gaarii. Egaa Aliimaa wajjiniin waan kennaa waan hedduu haasofnee jirra. Ati immoo maneejara country managerii kennaati. Dalagaan akkami? Dalagaan bareeda. Kennaa hojjechuun akkami? Kennaa hojjechuun of tajaajiluudha. Qaama miidhamaa taatee dhaabbata kennaa keessatti hojjechuu miti. Nama miidhama qaamaa hin qabne iyyuu taatee kennaa keessatti hojjechuun namooma sitti agarsiisa. Kanaaf kennaa keessa hojjechuun hojii miti. Jiruudha. Ergama jiruuf jireenya namoota biroo akka keellee jijjiiruudha jedhu. Akkan. Mee ijoollummaan kee akkam ture? Qaama miidhamaa ta'anii guddachuun maal fakkaatu ture? Mee nu yaadachiisi eessatti guddatte? Waan barnoota keellee xiqqoo achumaan nu. Ani akkuma duratti jettee maqaan koo Ahmad Daaluu Jaarraa jedhama. Dhaladhee kan itti guddadhe godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa jedhamtu. Naannoo Hara Shaallaa irraa. Hara Shaallaa. Naannoo Hara Shaallaa irraa kiiloomeetira 7 qarqaruma Hara Shaallaa sanitti argamti magaalaa Sanbatee Shaallaa jedhamu. Achitti dhaladhee guddadhee gaafa dhaladhu akkuma nama kamiyyuu miidhama qaamaa hin qabu ture. Erga dhaladhee waggaa 2 gahee booda akka haati tiyyanatti manitti deemee gad bahee taphadhee akkuma ijoolleen kamuun taphatanitti taphadhee gad olii gad fiigaa ture. Guyyaa keessa immoo gaafuma tokko wanni ta'e hin beekamu. Yeroo hundaa yoo haati tiyya hirribaa ka'an isaanuma faana ka'a ture. Akkuma guyyaa kaamuu baratame gaafsanis hirribaa ka'uuf yoo jedhu hirribaa ka'ee isaan waliin ol ka'uuf yoo jedhu miilli kiyya ol ka'uu dadhabee yoo na harkisan ka'uu dadhabee yoo na teessisan dugdi kiyya taa'uu dadhabee mormi kiyyas cinaa tokkotti naannahee yoo na dubbisan arrabni kiyyas dubbachuu dhabee taateen hedduun kun yeroo tokkotti ol faana ta'e ganamuma yoo lafaa ka'u seenaa haati tiyya natti himanii noonni akkasiin irratti uumamee dhawaata keessa ammoo adaduma iddoo garaagaraa deemee yaala adda addaa naa kennanii mormi kiyyas socho'uu danda'e miillis dugdis hanga tokko taa'ee arrabaanis dubbachuu danda'e waggaa dheeraadhaaf ammoo miilaan dhaabachuu hin dandeenye jechaadha. Waggaa hedduuf harkaa miilaan lafarra deemaa ture daa'imaa ture jechaadha. Harkaa fi jilba kiyyaan lafarra daa'imaa ture. Akka carraa ta'e naannoon keenya naannoo gammoojjiidha. Daaraatu jira, dhakaatu jira. Kanarraa harkaa miilaan deemaa ture. Jireenyi ijoollummaan kiyyaa ulfaata ture xiqqoo. Yeroo barumsa argachuu qabutti hin arganne. Ijoolleen na wajjin dhalatan mana barumsaa galanii warri anaan booda dhalatan mana barumsaa galanii daa'imman gaafa gara mana barumsaa deeman ani qe'ee keessatti hafee daandii irratti manaa bahee jireenyi ijoollummaa kiyyaan ulfaata ture. Daangeffamaa ture jireenyi kiyya. Daangaa mana
faaziriin qaban dhaddacha faaziriin jala ta'an tokko ture hanga bakka sanii qofatti deemuun naa hayyamama ture jechuudha. Bakka san gahee achi bira dabruu hin danda'u gadi bakka namni biraa deemuu hin danda'u namni mana barumsaa dhaqee yoo galu taa'ee ilaala yoo namni gabaa dhaqee galu taa'ee ilaala ani dugda haadha tiyyaa irratti of beekee haati tiyya dugdatti na baatanii bakka mara naan deemanii na yaaluudhaaf gaaf tokko dahoo dugda duuba taa'ee dhaggeeffadha osoo daa'imni keessii fayyanaan jedhanii barbadaa ibiddaas osoo nyaadhu naan jedhanii hin nyaadha haati tiyya gaaf tokko dhagahee kophaa kiyya taa'ee bowaa ture. Ijoollummaan barumsa dhabuun dukkanaan jireenya daangeffamaa bakka namni socho'u namni marti socho'u akka namaatti socho'aan turre tootaalii waan kana keessa dabarsee gaafa tokko ammoo rabbiin carraa akkuma amma dhaabbanni kenna namoota hedduu karri itti cufameef namoota hedduu dukkana keessatti hafaniif balbala ta'ee ifa ta'aa jiru kana dhaabbanni tokko dhaabbatuma akka dhaabbata kennaati akkuma kenna namni hojii tola oolaa hojjetu namni tokko carraa kanaan isas galateeffachuu barbaada nama obbo Abduu jedhamu Ustaaz Abduu jedhamu obboleettii isaa barbaaduuf gara magaalaa sanii dhufe ana harkaa miilaan lafarra deemuun arge bara ol kaatee deemuun dandeettaa carraan akkanaa dhaabbanni nama gargaaruun jira achi siyaa fidu jedhee as Mannaagashaa naannoo magaalaa Hoolotaatti kan argamu dhaabbata Cheeshaayir jedhamu jira. Yaa Cheeshaayir seenteratu jira giddugalatu jira. Giddugala san keessa na galchee yeroo jalqabaatiif miilli koo qara hin diriiru ture. Sarjerii hospitaala Baalchaa kana fidanii na dalaganii miilli koos naa diriiree yeroo jalqabaatiif ka'ee dhaabadhe. Miirri gaafa ka'ee dhaabachuu sun baay'ee adda ture. Achi booda kaa seentera san keessatti ispoortiis waan garagaraas baradhee gadi bahee nama ta'ee namatti dabalamee waggaa dheeraa booda carraa kan eega argadhee booda kiraanchii argadhee bireesii miila kiyyatti argadhee gara biyyaa gaafa deebi'u waggaa tokko booda mana barumsaa galuuf wanni jedhu mana barumsaa galuun danda'a kiyyayyuu hin beeku yoo sanis jecha ammallee waan qaama miidhamaa ta'eef mana barumsaa galuu hin danda'u hidheetumaa of yaada ture namni kun deema hin barata jireenya jiraata namni martinu an jireenya kanaan ala akka jirutti of yaada jecha akka nama faayidaa hin qabneetti of yaada ture guyyaa tokko barsiisaan tokko namoota jijjiirama jireenya kiyyaa keessatti furtuu jijjiiramaa naa ta'an keessaa tokko isas carraa kanaan galateeffachuu barbaada barsiisaa Abdallaa Jirruu jedhama. Barsiisaa mana barumsaa ture yeroo sanitti osoo magaalaa keessaan deemu yeroo baay'ee akkanumaan jedhee deemu na arga. Kormittii kootu naan jedhe itti dhaqe. Maa mana barumsaan dhufne maal godha? Hin baratta. An barachuu hin danda'a? Hin dandeetta. Akkam barachuu danda'a? Hin dandeetta akka itti barachuu dandeettu anatu sitti hima. Anatu si agarsiisa mana barumsaa kootu yoo naa dhufu wiixata. Amma guyyaa wiixataa kana hawwi wiixanni dafee naa gahuu dide. Maaliif hawwii qaba kaa? Maaliif ijoolleen na biraa bahanii mana barumsaa deeman? Na biraa bahanii bakka gahanii deebi'anii har'a anis barumsa dhaquu hedaa waan ta'eef maal qabadhaa dhufu barsiisaa oomaa qabattee nufi ni koottu waan jedhee namoonni tola oolan hedduutu jira. Tola ooltummaan jireenya namaa keessatti hagam gahee akka qabu barsiisaa kanarraa arguu hin dandeenya. Barsiisaan kun guyyaa wiixataa ganama lafti naa bari'uu didde barii wiixataa kana deemee yoo jedhu daftara fi iskibirtoo irsaasii bitee barsiisaan fuuldura mana barumsaa dhaabbatee na eega. Hin dhufu mucaan kun jedhee na eega. Ani immoo lafti iyyuu naan bariine ganama subiin ka'ee dhaqee yoo dhaqu barsiisaan qabatee na eega kottedhee na galmeessee ofii isaatii daftaraaf wanni luukii iskiriptoo naa bitee kottu as taa'ii baradhu jedhee takka jedhee mana barumsaa na galchee barsiisaa santu maatiin kiyya mana barumsaa na galchine. Umriin kee meeqa ta'a yeroo sana? Umriin kiyya yeroo sanii 15 akkas ta'a jechaadha. Yeroo barumsa galuu qabu waggaa 8 akkas waggaa 8 duubatti hafee jechaadha dhaloota kaawwan irraa waggaa 8 duubatti hafee waggaa 15tti mana barumsaa galee achi booda ijoollummaa kiyya haala kanaan dabarsee dhufee barumsa galee
carraa kana keessatti dabre jechuudha. Walumaa galatti ijoollummaan koo akkanatti dabre. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu namatti dhagahamu. Eegas yoo gara mana barumsaa fixee haayiskuulii fixee gara yuunivarsiitii fa'aatiin akkas. Achi booda barumsa addaan hin kunne akkuma siin jedhan abdii guddaadhaan hin danda'a jedhee waan of hin eegnee fi achi booda daandii barsiisaan sun naa saaqeen karaa bu'ee barumsa kiyya baradhee barumsa qofa osoo hin taane ispoortii paaraalimpikii keessattis hirmaadhee magaalaa Shaashimannee bakka bu'ee naannoo Oromiyaa bakka bu'ee akka biyyaatti dorgommii keessa ture bakka namni gahuu danda'u. Maaliin dorgomaa turte? Ulfaatina kaasuu. Oh really? Oh qaamni kee garee olii kun cimaadha harki kee. Ani ulfaatinni koo baay'ee xiqqaadha. Warri ispoortii ulfaatina kaasuu kanaan kaataagorii waan jedhamu jira. Warra kiiloogiraama 45 olii 48 olii akkasitti lakkoofsaan jira. Warra ulfaatina kiiloogiraama 48 san keessa jira. Gaafa ani kiiloo 70-80 kaasuuf ta'u mucaan kun nama dorguun qabu du'aa dorgaa jedhaa turani. Kiiloogiraama 82.5 kaasee akka Itoophiyaatti lammaffaa bahee akka Oromiyaatti tokkoffaa bahee ispoortii paaraalimpikii kanaan naannoo keenya bakka bu'ee haga humna kiyyaa tajaajilaa ture. Achi booda barumsaanis haayiskuulii Shaashamanneetti baradhee preparaatooris akkasuma yuunivarsiitii Madda Walaabuu seenee achi booda yuunivarsiitii Riifti Vaalii amma digrii kiyya jalqabaa xumuree digrii lammaffaa immoo dhiyeenya kana eebbifamaa. Congratulations. Thank you. Waan abdii namatti horu guddoo. Galanni Rabbiif haa ta'u alhamdulillah sadarkaa kana gahee jira. Carraa kana immoo dhaabbata kennaattu naa kenne har'a irratti galanni Rabbiif haa ta'u nama ta'ee akka namaatti jiraataa jira. Nama ta'uu qofa osoo hin taane ofii jiraachuu qofa osoo hin taane nama biraatiifis jiraachuu danda'eera jechuudha. Halima Ahmadiin akkamitti gara daayirektariitti fiddan? Waan kana dhageessaniiti moo? Ahmadiin carrama yeroo jalqaba meeshaa gara biyyaa galchuu ani hin beeku. Waa hedduu dhimma qaama miidhamaarraa ibin namni keenya ka biyya alaa jiru hedduun qaama miidhamaan biyya keenya keessa jira yoo jedhu na amanaan ture. Viidiyoo gabaabduu wayii naannoo itti dhaladhe gada basaasaa namoota xiqqoo walitti qabee namni naa ergee sooshaal miidiyaa irra gadhiise. Namni hedduun nan amanne. Namni akkanaa ammaa biyya keenya keessa hin jiru naan jedhaa turan. Akka miiliyoonota fa'aa ta'e bar namni hin beeku. Qaama miidhamaanii nama 5 afaa wayii faatti fakkaata. Miiliyoonota akka ta'an hin beeku. Sunuuka godhee nama rakkoon gadaloon itti baay'ate maybe masjiida jala charchii jara guyyaa sanbattanii gabaa keessatti argan sallaa akka San qofa ilaala. Kan mana keessa hedduminaan jiru sana namni hin beeku. Kanaaf yoo garana dhufu shakkimaan akka eksperimentiiti anaaf riisarchii wayii dalaguuti. Yeroo jalqaba meeshaa sanniin fidu bifa meeshaa kamtu barbaachisallee sirriitti addan baasannee qaama miidhamaa kunis hagam baay'atallee sirriitti addan baafannee so meeshaa kana garana fidee yoo dhufu namni waan akkanaa beeku jedhee yoo qoradhu namni jalqaba irratti namni eeroo naa kenne Ahmed. Bul'aanni keenya lamaanuu wal fakkaata waan ta'eef karaa saniin walitti dabalamne. This guy is the right person. Yeah. Kennaatiin. Kennaati. Wow. Egaa Ahmed akkuma amma jenne waan qaama miidhamummaa kuni biyya kana keessatti taabuudha waan hin dubbatamne wayii tokko akkuma sila Haliimaan jette immoo maatiidhaaf abaarsa jedhamee ilaalama. Namichuma qaamni irra ga'eefis daa'ima qaamni irra ga'eefis akka abaarsaa wayiitti ofirraas otoo geggeessaniif namni tokko murtoon taaneef ijoollee irratti fudhachuun hin jiraata. Waan biyya kana keessa jiru kun akka nama qaama miidhamaatti maatii namoota qaama miidhamaa mana keessaa qabaniif dhaamsa akkamii qabda akka nama qaama miidhamaa tokkotti sirraa dhaga'uu barbaanna. Qaama miidhamummaan akkuma Haliimaan daa'ima isiitti baafte kennaadha. Filatamuudha jedhee fudhaan har'a irratti jechaadha. Sababni miidhama ta'eef sababa nuti namootatti daangaa uumneef sababni miidhama ta'eef baarariidhaaf
wantoota nama daangessan karaa cufuudhaan hin dandeettu jechuudhaan carraa kennuu dhabuudhaan miidhama qaamaa miidhamaa olii goone malee miidhamni qaamaa akkuma namni tokko bifaan diimaa ta'e kun gurraacha ta'e kun magaala ta'e kennaa rabbi namaa kennu miidhama qaamaa qabaachuun baay'ee filatamuudha namni waan hin dandeenye hin kennamuuf halimaan rabbitu isii file daa'ima kana isii kenne ergaa itti fide ergaa kana fudhattee gadi baate haati tiyya abbaan kiyya maatiin kiyya karaa kiyyaan ergaan itti dhufe akkasuma hawwanni abboonni maatiin hawaasni namni tokko qaama miidhamaa keessaa qabaatee jiru tokko warri hedduun biyya kana keessatti namni miidhama qaamaa akka abaarsaatti ilaala akka gadi aantummaatti ilaala naannoo itti kabajame keessatti salphadhe naannoo itti beekame keessatti jedhanii mana keessatti dhoksu waan isa ajaa'ibu namoota beekamaa hedduu jecha mana isaanii nama miidhama qaamaa qabu jira hin dhoksu malee jecha namoota abbootii qabeenyaa hedduu mana isaanii nama miidhama qaamaa qabutu jira hin dhoksu garuu kan isaan dhoksan miidhama qaamaa sana osoo hin taane carraa dhoksan kennama dhoksan ergama isaan immoo rabbitu namaa kenne kanaaf miidhama qaamaa jechuun filatamuudha warqin maaliidhaan qoratama maaliin beekama yoo ibiddaan sakatta'amee qoratamee ibidda keessa seenee warqii ta'uu isaa beekamee achi keessaa bahe namni miidhama qaamaa qabu tokko rabbiin dandeettii addaa isaa kennee miidhama kanaan isa qore namni miidhama qaamaa qabu miidhamaan qorame namni miidhama qaamaa hin qabne immoo fayyaa isaa kennee rabbiin kan miidhama qaamaa hin qabne wal bira fidee ati kana laali atis kana laali mulachuu wal laalla jechuudha kana lachuu immoo ka kenne rabbi maatiin daa'imman miidhama qaamaa manaa qaban wanni isaan beekuu qaban tokkoffaan kennaadha kennaan hin didama kennaa maaltu dida mooto mana keenya keessa jiru kennaa maaltu dida homaan didan sanuu kennaa rabbi ati osoo kennaa naa kennite gammadaan an didan hin didu kennaa maaltu jibbaa jirra hunda baachaa caalu so kennaa namni hin didu kennaa namaayyuu hin didu kennaa rabbi immoo akkamitti didan kanaaf hawaasni kun maal godhuu qaba dandeettii isaanii baasanii akka itti fayyadaman abbaan haati namoota san gahoomsuu dandeessisuu hin dandeette jechuudha mataa ol qabadhu jechuudha gad baasanii mul'isu carraa kennuu fi karaa itti agarsiisu miidhamni kiyya anamma kiraanchii osoo qabadhee deemuu baadhee miila kiyyatti osoo hirkoo kana godhachuu baadhee ol ka'ee deemee as dhufuu hin danda'u miti kun maalidha hirkoodha waan itti irkifadhu maal ta'uuf bakka miidhamni qaamaa na mudate san buusee bakka san buusee ittiin irkifadhee bakka ati gahuu dandeettuun gaa jecha garaagarummaan kana qofatu jira waanuma kana dabalanii hamilee sammuutti horanii yoo jedhan wanni nama kaaniin garaagarummaa qabu hin jiru jechuudha. Halimaa fi gaaffii kana dhiyeessa akka maatii daa'ima qaama miidhamaa guddisu tokkotto ergaa akkamii dabarsitan? Ergaan keenya waluma fakkaataadha. Wanni maybe xiqqoo garaagarummaa uumu qaama miidhamummaa marti bifa tokkoo miti. Namoota gariif daa'imni isaanii maybe carraa gadi bahee baratu iyyuu kan qabne ta'uu danda'a. Yoo kana jedhu ijoollee miidhamni qaamaa qofa osoo hin taane sammuullee itti jirutu jira ta'a. Disabilitiin kun bifa hedduun jira. Kanaaf haalwatiin martuu ijoollee ofii kana osoo laalani. Tokkoffaa akkuma duratti jedhee ilaalcha hawaasaattu disabilitii uumaara. Kanuma wanni biraan jiru. Haati takka daa'ima ofii gabbaastee daa'ima isii kana mul'ate isaa akka inni mirkaneeffatu gochuu wanti dadhabdee fi disabilitii hawaasni irratti uumaaru saniif. Kanaaf haawwatii keessattuu haawwatii biyya keenya jiraniif abbootii biyya keenya jiraniif ijoolleen teenya hin dandeetti waan jedhu san of keessatti taa'umanii barbaada. Akkuma argitu waanuma salphaa mucaa wayii xiqqoo okkoleef okkolaasan ballaasan xiqqoonni wayii ta'eef duudaasan jechuu dhiifne maqaa isaatiin waamne hamilee itti horree daa'imni kiyya erga sammuun isaa nagaa ta'e gadi bahee barachuu danda'a. Abjuu isaa mirkaneeffatuu danda'a. Sun ammoo ka jalqabu mana. Yoo haadhaaf abbaan hamilee namatti hin horree akkamitti nama raasaa irraa hamilee eegan. Gaafa haati
ka ofii san irra dabritee salphaa miti keessattuu biyya kana keessatti akka salphaan taane hin beeka. Haa ta'u malee gaafa san cabsitee laguu fi loogii san cabsitee baate stigmaa san dismentaal gochuun mana keessaa jalqaba. Kennaa eega ta'e kennaa kanatti amanuu qabna. Dandeettii isaatiitti amanuu qabna. Waan inni danda'u san akka baasee mul'ifatu ka gochuu danda'amu jalqaba yoo haadhaaf abbaan itti amante waan ta'eef haawwatiif abbootii mana keessa jiraniin waan kanarratti osoo jalqaba daa'imni kiyya hin danda'a waan jedhu san daa'ima ofii mana keessatti barsiisanii gadi baasanii jechuu barbaada. Egaa Haliimaanis hanga ammatti kennaa fiddee kophaa kee baattee namoota muraasa si gargaaran muraasa irra dhaabbattee hanga amma asiin geessee jirta. Kaayyoon keessan fuulduraa maal ta'uu barbaaddu Ahmed? Maal gochuudhaaf immoo yaada qabdu? Uummata keenya taa'ee sin daawwachaa jiruuf immoo ergaa akkamii dabarsita? Maal jettan? Akka dhaabbata kennaatti dhaabbanni kennaa dhaabbata namoomaati. Gargaarsa ijoollee miidhama qaamaa qaban irratti hojjeta. Garaagarummaa tokkoon malitti dhala namaa gargaara. Sabaan, amantiin, kutaan, naannoon osoo gargar hin qoodin dhala namaa nama ta'ee miidhama qaamaa qabu ka gargaarsa dhaabbanni keenya kennu haqa godhatu dhaabbata deeggaru dhaabbata namoomaati. Dhaabbanni kun hojii babal'aa hojjetee jira. Hojiiwwan hojjete keessaa xiyyeeffannoo guddaa itti kennee ka hojjennu namni nama ta'ee akka namaatti jiraatuuf wantoota isaan barbaachisu basic need jedhaman sadiitu jedhamee beekama miti biyya keessatti. Waan sadii jedhamee beekama. Qaama miidhamaa bira yoo dhufte ammoo afur ta'a. Inni afraffaan kun maalidhaa? Akkuma dura si kaasuuf yaale meeshaa hirkoo qaamaati jechaadha. Meeshaan hirkoo qaamaa kun gadi bahuuf jiraatuuf akka namaatti akti godhuuf si tajaajila. Namni tokko wantoota bu'uuraa jedhaman sadiin qabaatee qaama miidhamaa ta'ee garuu meeshaa hirkoo qaamaa yoo hin qabaatiin waan sadiin keessa tokko mana. Mana keessa jiraattee meeshaa hirkoo qaamaa yoo hin qabaatiin manni sun yoo viillaallee ta'e uma fedhe yoo ta'e masaraa mootummaan ta'in qabrii ta'a malee mana hin ta'u jechuudha. Hiikan qabaatu bakka itti bakka gammachuu kee ta'uu hin danda'u. Mana akka jettu gadi baatee yoo ol deebite gaafa cidha qabdu cidha kee keessatti gaafa gadda kee ganda keessatti gaafa jireenya hawaasummaa yoo waliin jiraattee ol baatee gad deebite akka boqannaa yoo sii ta'e malee awwaala yoo sii ta'e miti. Namni qaama miidhamaa ta'e tokko meeshaa hirkoo qaamaa qabaatee akki namni jiraatu gad bahee ol deebi'uu yoo hin danda'in manni sun isaaf awwaala malee mana ta'uu hin danda'u jechaadha. Namni tokko uffata barbaade uffatee akka barbaadetti zannatee bareedee gadi bahee bakka namni mul'atutti yoo mul'achuu hin danda'in uffanni sun waan akka reeffaatti ittiin marame yoo ta'e malee hiika qabaachuu hin danda'u. Ati nyaattee waan barbaadde nyaata addunyaa kanarra jiru mara nyaattee namni maaf nyaata jiraatuuf nyaata. Gad bahee namaan qixaahuuf nyaata. Saniin ala yoo akka namni itti jiraatu jiraachuu hin danda'in nyaachuun kee waa gatiin qabaatu. Maaliif gad baatee mana fincaanii deemuu waan hin dandeenyeef. Nyaanni ati nyaattu deebi'ee dhibee sitti taasisaa jechuun yoo socho'uu hin danda'in. Meeshaa hirkoo qaamaa jechuun hiika kana qabaata. Waa hundattuu hiika ka godhu socho'u bahanii galuu nama keessa jiraachuudha. Qaama miidhamaan tokko gad bahee ol bahee deebi'uuf socho'uu qaba. Meeshaan qaamni isaa uumamaan qabu kun yoo jalaa miidhame immoo isa bakka bu'uuf meeshaa hirkoo qaamaa isa barbaachisa. Nu biratti akka dhaabbata kennaatti wanni jalqaba irratti bakka kenninuu fi meeshaa hirkoo qaamaa hawaasa hunda bira geessuudha nama miidhama qaamaa qabu. Jireenya isaatti hiika godhuudha waan ta'eef hojiin dhaabbanni kennaa hojjetu meeshaa hirkoo qaamaa kiraanchii tokko wilchirii tokko namaa kennuun bifa kanaan laallama jechaadha. Wilchirii kiraanchii jennee kan waamnu qofa osoo hin taane. Saniin ala qaama meeshaa hirkoo qaamaa keessaa tokko kiraanchii kanaaf gommaa kanatu barbaachisa. Gommaan kun yoo irra hin jirre kiraanchiin kun hin mucucaata. Hin kuffisa jechuudha nama. Hamilee nama sanii cabsa jechaadha. Kanaaf hagamta akka gommaan kun akka gatii qabdu nama agarsiisa. Kanaaf dhaabbanni kun warra hirkoo dhabee hirkoo ta'aa jira meeshaa hirkoo qaamaatiin. Warra mala dhabee mala ta'aa jira, warra mana dhabee mana godhaa jira. Warra mul'anni isaanii itti dukkanaa'ee mul'ata dhabaniif mul'ata itti godhu jira jechaadha. Kanaan alatti hojiiwwan hubannoo uumuu, carraa barnootaa kennuu, fayyaa irratti, ijaarsa mana jireenyaa irratti
waan garaagaraa irratti kana bira dabree immoo jijjiirama jireenya isaanii yeroo hunda nama tokko as adda dhaabsiftee zayitii kennitee fi wilcherii kennitee fi uffata bittee fi biraa deemuu dandeetta. Gaafa waan san xumuratti sitti deebi'a jecha. Akka kanan taane dhaabbanni keenya maal irratti hojjechaa jira jireenya namoota kanaa jijjiiruu irratti gahoomsuu irratti qaama miidhamaan tokko gabbahee akka sababa miidhama qaama isaatiif hin kadhanne akka dhaabbilee miti mootummaa akka dhaabbata keenyaa kana deemee akka hin kadhanne godhuu fi leenjii adda addaa ogummaadhaan barnootaan waan garaagaraatiin gahoomanii cimanii sadarkaa wayiirra akka gahuu danda'aniif hojii akkanaa hojjetaa jira. Hojii kana itti fufsiisuuf ammoo dhaabbanni keenya hawaasa irraa galii waan argatuu fi hawaasni kunis itti fufiinsaan dhaabbanni kun tajaajila ergama isaa akka bakkaan gahuu danda'uu fi sagantaa garaagaraa qopheessee jira. San keessaa tokko yoobee kan itti fayyadaman yoobee kan dhaabbata kanas deeggaran waan ta'eef chaalenjii tokko qopheessinee kun deemuu irratti argama. Guyyaa 10 kan turu chaalenjii viizit kennaa jedhu karaa weebsaayitii amma asitti argitan kanaan weebsaayitiidhaan seentanii dhaabbata keenya daawwachuu hojii dhaabbata keenyaa arguu dandeettu irraas fayyadamuu warri qaama miidhamaa ta'e warri daa'ima qaama miidhamaa qabu dhaabbata kanarraa tajaajilamuuf dhaabbaticha beekuu qabu. Warri tola ooluu barbaadus yoo dhaabbata kana arge yoo dhaabbata kana beekee tola oola waan ta'eef dhaabbaticha qaamaanis magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkotti argama. Namni Shaashamanneef naannoo sanitti argamu, namni biyya kana keessatti argamu, diyaaspooraan, qaamni mootummaa, namoonni miidiyaa irratti argaman marti isaa namni dhala namaa ta'e namni namoomatti amanu dhaabbata kana dhufee akka deeggaru, akka argu, akka hubatu, akka mul'isu, akka beeksisu barbaanna waan ta'eef wanni amma hojjetaa jiru torbee kana keessatti wanni harkaan qabu chaalenjii viizit kennaa koottaa kennaa daawwadhaa jedhu. Kanaaf carraa kanatti fayyadamee namni hundi namoonni beekamuun isin warra gammadaa shoo dabalatee gammeen ammoo akka dhaabbata keenyaatti Haliimaan yoo na mirkaneessite gammee ambaasaadara dhaabbata keenyaa gochuu barbaanna. Gammadaa shoo ambaasaadara dhaabbata keenyaati. Namoonni gara dhaabbata keenyaa akka dhufan dhala namaa akka jijjiiru waliin taaneeti harki kun tokkochi hamma miiliyoona tokko akkana godhe sagalee kennuu hin danda'u. Yoo kun itti dabalame garuu sagalee kennuu danda'a. Kana jechuun maalidha? Haliimaaf gammadaa walitti dhufanii Ahmad itti dabalame yoo jennu namni biroos yoo dhufanii maal godhuu dandeenya? Sagalee guddaa uumuu dandeenya waan ta'eef walitti haa dhufnu dhaabbata kana cinaa haa dhaabbannu jechuu barbaada. Namni sagaleen kun isin bira gahe namni namoomatti amanu dhalli namaa kamu daangeffamaa fi qoodiinsa tokko malitti dhaabbata kana cinaa akka dhaabbattan yaamicha isinii dabarsuu barbaada. Ani amma fakkeenyaaf ambaasaadara ta'eera fudhadheera. Daawwattoota koo fuuldurattis carraa kanaan kennaa waliin gara fuulduratti waan baay'ee hojjechuu daa'imman qaama miidhamtoota hedduu bira karaa keessaniin gahuudhaaf fedhii koo anis carraa kanaan agarsiiseera. Affeerraa naa gootaniifis galatooma. Dhugaa dubbachuuf kun carraa guddaadhaan naafis carraa nama gargaaru argachuun carroomuudha akkuma sila jettanii. Amma garuu namni biraa immoo ambaasaadaratti daddabalan immoo gaariidha. Kophaa kun danda'u hojiin kun bal'aadha waan ta'eef. Mee ambaasaadarota biraa ebeluu carraa kanaan affeerradhutuun siin jedhe eenyuuf affeerrattaa ergaa kana kallattiidhaan uummata biratti isaan bira geessisne isaaniin immoo kan gaafannudha. Jalqaba irratti namni namoomatti amanu hundu dhaabbata kana cinaa akka dhaabattu walii galatti yaamicha goona. Itti aansee immoo hawaasa kana keessatti namoota mul'atan hawaasa kana namoota karaa garaagaraatiin karaa miidiyaatiin aartiidhaan atileetiksiidhaan biyya kana fakkeenya ta'an jiru. San keessaa tokko gammee ambaasaadara Sigooneerraa ammas irra deebi'ee baga gammaddee nullee gammannee jirra. Sirraa eegallee eegas immoo namoota hojii kana keessatti nama hundaaf waamicha godhaa. Keessatti immoo nama muraasa qofa maqaa waamuu barbaada. Atileetota keessaa atileet Daraartuu Tulluu. Keessummaa gammadaa shoo turte. Haliimaan obboleettii teetii dubartii akka keetiitii atis waan guddaa akka hojjetaa jirtu hin beekna siin boonna. Kanaaf ambaasaadara dhaabbata keenyaa taatee dhaabbata keenya cinaa dhaabbattee dhaabbata keenya dhuftee daawwattee waan qabduun beekumsaa fi beekamtii qabeenyaa fi horii fi horooma kee mara ambaasaadara dhaabbata keenyaa akka taatu atileetota keessaa atileetota hundaaf waamicha goone keessatti immoo atileet Daraartuu Tulluu akkasuma namoota miidiyaa irratti beekaman keessaa
obsaa abdiisaa tiiktokeroota hedduu qabna. Tiiktokeroota keessaas immoo raachuu sirriitti namaan hordofu raachuu tasfaayee abbootii amantii keessaa nama amma yaadadhu nama kana duras dhaabbata keenya beeku Ustaaz Ahmadiin Jabal ambaasaadara dhaabbata keenyaa taatanii nu cinaa akka dhaabbattan yaamicha isinii godhaa. Akkasuma immoo abbootii gadaa abbaa gadaa Oromoo walitti qaba abbootii gadaa Oromoo duraanii hayyuu ammaa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo ambaasaadara dhaabbata keenyaa akka taatan yaamicha isinii godhee jira. Kanaan alatti namoonni weellistoota Oromoo keessaa keessoo keenya kan jiru yeroo hundaa Haaceedha. Haaceen cinaa keenya hin jiru. Weellistoonni Oromoo hunduu Haacee bakka buutanii hojii namoomaa akka hojjettanii amanaa. Keessaa ammatti nama tokko waamuu waan qabuuf weellisaa Galaanaa Gaaromsaa weellistoota keenya keessaa ambaasaadara dhaabbata keenyaa akka taatuuf yaamicha sii goonee jirra. Hiriyoota kee weellistoota Oromoo hundaa walitti qabdee bakka tokkotti dhuftanii dhaabbata keenya akka daawwattaniif yaamicha isaa faarfattoonni akkasuma tajaajiltoonni manneen amantaa adda addaa hundi keessan faarfattoota keessaa namoota hedduu hin beeku garuu miidiyaa kanarratti Gammadaa Shoo irratti yeroo dhiyoo kan dhiyaate buleessa keenya Addisuu Faarfataa Addisuu Waayemaa dhaabbata keenya dhuftee akka daawwattu karaa keetiin namoonni hedduu dukkana keessaa gara ifaatti akka bahan abdii guddaa irraa qabna. Koottu dhaabbata keenya daawwadhu gama keetiin ambaasaadara dhaabbata keenyaa taate warra irkoo dhabanii akka irkoo taatu abdii qaba. Warra dukkana keessa jiran dukkana keessa akka baaftu abdii qaba. Harka gamaa gamanaa wal qabannee ka amantii Protestaantii, kan Musliimaa, kan Waaqeffataa, kan Ortodoksii hundi keenyaa wal qabannee hamilee walii taanee hawaasa nu jala jiru kana utubuu dandeenya waan ta'eef faarfataa Addisuu Waayemaa yaamicha sii godhee jira. Koottu si eegnaa nu daawwadhu ambaasaadara dhaabbata keenyaa ta'e namoota beekamoo nama ammas kaleessas saba kana gargaaraa ture. Har'a ammoo erga tajaajila hawaasaa gama kaaniin geessanii amma ammoo ija isaaniitiin mana isaanii waan jiru arganii gad baasanii hawaasa kana kan ijaaraa jiran Abbaa Dibooraa Foundation kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii. Oromiyaa isin kaleessa bulchaa turtan keessa qaama miidhamtoota miiliyoonotatu jira. Qaama miidhamtoonni miiliyoonni kun isin beekan, isin argan, isin caqasan. Dhaabbanni kennaas akkuma dhaabbata keessan Dibooraa Foundation dhaabbata isin barbaadu isin dhaabbata tokko qofa irratti daangeffamtanii hafuun qabdanii dhaabbilee akka dhaabbata keessanii hunda biratti gahee keessan bahuu qabdu. Kanaaf ambaasaadara dhaabbata kennaa akka taatan muuxannoo qabdanii beekumsa qabdanii beekamtii qabdanii nu cinaa akka dhaabbatan karaa akka nutti agarsiiftan waan barbaannuuf koottaa dhaabbata keenya daawwadhaa ambaasaadara dhaabbata kennaa akka nu taatan. Abbootii qabeenyaa Oromoo keessaa nama hedduu ka dhukkubsate yaalaa ka rakkate gargaaraa akka jirtan ni beeknaa. Yaadataa Juunaydii artistoota Oromoo cinaa dhaabbatuun nama rakkate cinaa dhaabbatuun mana barnootaa ijaaruun hojii bal'aa akka hojjetaa hin beekne. Nullee qaama miidhamtoonni haqa isinirraa qabna. Kiraanchii yoo nu bittan, wilcheerii yoo nu bittan, warra arguu dhabe akka arguu yoo gootan waan godhuu dandeettan akka gootaniif carraa isinii kenneerra waamicha isinii gooneerra koottaa dhaabbata kana cinaa dhaabbadhaa. Abbootii qabeenyaa biyya kana keessa jiran keessa ambaasaadara dhaabbata kennaa akka taatan hawaasa keenya fuulduratti yaamicha isinii goonee jirra. Pirezidaantii Baankii Siinqee kabajamoo obbo Nuwaay Magarsaa akkasuma pirezidaantii Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Darribee Asfaw lachanuu isin lachuu ambaasaadara dhaabbata kennaa taatanii baankileen kunniin lamaan baankiiwwan jiran hunda nuu qindeessitanii akka gara kennaa dhuftan akka nu deeggartan horii horoo keessaniin akka nu cinaa dhaabbattan
isinis baankiiwwan keessaa pirezidaantota keessaa ambaasaadara isin godhanii jirra koottaa nu cinaa dhaabbadha. Obbo Nawaay Magarsaa fi Obbo Darribee Asfaaw pirezidantii ta'uudhaan dabalata. Hayyee galatoomi Halima atoo ergaan ati dhumarratti dhimma gargaarsa kennaa hojii wal qabsiiftee kaastu yoo jiraate. Akkuma Ahmad kaasee ammaan tanatti chaalenjiin jiru visit kennaa ka jedhu kun ammoo galtee fundraisingii itti aanu sagantaa dhaabbanni kennaa qabatee deemaa jiruuti. Sagantaan visit kennaa jedhu kuni guyyaa 10 deema. Guyyaa kamisa dabreerraa eegalee guyyaa 10 deema. Kun kanatti aansee ammoo sagantaan online fundraisingii guyyaa 30 deema. Oogustii 18 irraa jalqabee haga Septembarii 18 deema waan ta'eef sagantaa kanarratti namu bakka jirtanii addunyaa kamirrayyuu hoo jiraatan sagantaa kanarratti hirmaatuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan akkuma kanaan dura jedhee dhaabbanni kennaa akka hawaasaati. Kanaaf hawaasni guutuun ambaasaadara dhaabbata kennaati waan ta'eef warri biyya alaa jirtanis membershiippii $120 waggaa saniin ambaasaadara dhaabbata kennaa ta'uu dandeettanii akkasumas warri biyya keessa jirtan ammoo membershiippii yookaan miseensummaa waggaatti $1,200 ambaasaadara kennaa ta'uu danda'anii jechuudha. Kanarratti ammoo dabalataan fundraisingii onlaayinii kanarratti namni birrii takkallee kennate dhaabbata kana keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa jechuu barbaanna. Dhaabbanni kennaa kanaan durallee wanni har'a sadarkaa kanarra gaheef sababa hawaasa isaatiin doonara tokkoon alatti doonara biyya alaa tokkoon qabu hawaasumatu asiin gahee boruufis rabbii gaditti hawaasatu jira waan ta'eef dhaabbata kana keessan godhadhaa tumsa ta'aa fi dhaabbata kennaatiif birmadhaa jechuu barbaada. Galatooma. Baay'ee galatooma Ahmadii fi Halimaanii carraa kanaan weebsaayitiin dhaabbata kennakids.org as jala iskiriinii jalatti ni argattu. Maarree akkuma isaan jedhanii waamicha garaagaraa gaggeessanii jiru. Waamicha isaanii kana hundumaa nutis maqaa gammadaa shoon irra deebi'uudhaan hunduma keessan affeerraa warri biyya keessa jiru gatii laaqanaa yookiin gatii irbaata tokkoon qarshii 1,200 waggaa tokkotti yoo xiqqaate kiraanchii 2-3 daa'ima tokkoof bittanii daa'ima lafarra foqoqee jireenya isaa jibbe tokko ol kaastanii dhaabuu dandeessu. Kaan immoo maallaqi keessan walirra bu'ee wiilcharii gaarii tokko bitee nama mana keessatti ciisee yeroo dheeraadhaaf rakkachaa jiruuf furmaata ta'uu dandeessu. Carraa kanaan waamicha siniif dabarsina akka ambaasaadara kennaa kids isa haaraa tokkotti jechuudha. Hunduma keessaniin galatoomaa jecha egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa gammadaa shoon isin bira gahaa ture keessummoota lama hundeessituu akkasumas immoo dhimma kanaaf maneejara olaanaa kan taate Halima Lolloo fi akkasumas immoo country managerii kennaa for kids biyya kanaa kan ta'e immoo Ahmad Daaloo wajjin turtii nuti taasifne hedduu waan hedduu irraa barattanii waan hedduu hubattan jedheen abdii guddaa qaba. Akkasumas ergaawwan isaan dabarsan immoo namoota bira geessifne hundumaaf immoo carraa kanaan isin haga'u jecha keessummoota keenya lamaan galateeffanna turtiin waliin turtaniif yeroo keessaniif ulfaadhaan siniin jedha. Gammadaa shoo kan guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash. Egaan daawwattoota keenya gammadaa shoo akkasumatu jennu keessummoota adda addaa isinii dhiyeessaa waggoota lamaan kana isin biraan gahaa turre waggaa lama geenye jirra jechuudha guyyaa har'aa. Egaan torban dhufuu kaasnee sagantaawwan waggaa lammaffaa wajjin wal qabatanii fi akkasumas boqonnaa xiqqoo fudhachuun keenya waan hin oolle gammadaa shoo jaallattanii hawwitanii nu daawwachaa waan jirtaniif nu gargaaraa waan jirtaniif gama miidiyaa hawaasaatiin gama bilbilaan gama toora adda addaatiin immoo ergaan keessan nu gahaa jira. Hunduma keessan galatoomaa ulfaadhaa. Yaada keessaniif ergaa keessan malee nuti homaayyuu miti. Ammalleen gammadaa shoo gama yuutuubiin warri nu daawwachaa jirtan yuutuubii keenya Risaa Miidiyaa subscribe, comment, like, share gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbatan ergaa koonsinii dabarsaa. Akkasumas immoo gammadaa shoo irratti yaada kamiyyuu qabdan karaa toora bilbilaa as jala siniif keenyu haloo nuun jettanii nu beeksisaa. Baga gammaddan bagattiin sin gees nuun jechuu hin dagatiinaa siniin jenna. Egaan gammadaa shoo waggaan lamaaf kan hojjechaa turre guyyaa har'aa
guyyaa xumuraa fi isa sagantaan boqonnaa haaraatti eegaludha. Hanga har'aatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa miti sagantaa biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga torbanitti nama torbaniin waa taasisu.